كل في عرض جيتي كل في برجولي وركيت مرمى قلتش تقرسيتي كل في عرض انت لها رفاندو كل في عرض برجولي وركيت مرمى قرسيتي ستي جولي قد براتي متي جولي قد وركيت تي مرمى قلتش تقرسابو كل في عرض انت لها رديك على بربوچا كل درب لا نايتاني ام كنت تقواسي نكتي ولا وركيت تي قفدا غلغلا كان سنفتي ستفدي كوي كنت مقوت سدرتي نرجع كل في كل في وقت في جامعة في جاية تاني ما نقدر باتني أورومون هرس كلام وبركة يديما هرس كلام يدو بركة يديما أورومون إسين قاف هذا يك سرقة تنبوهين أو إنه فتني قاف هذا كان هو قلت هذا ما نمرت قلتني قد تقلتني في جامعة باتوا يركتين تل في جامعة باتة في جامعة تام أورومون نقلت تقل بل قديم بات قالوا إيه واجو لي وركتو سبوت كمان أما أقدر توا أورومون سبوت تكان تراي ترى أما كان أما سبوت سبوني دبتي ما نمن ديبس نيدا إن أرجع واجو لي وركتو سبوت دوسا برات الرابدي كمان نو تكرر جولي كره برات الرهومة تكرر كمان غارو أكاس جولي ورلو إرسون نتي إسام ملك أبدا نسينو كومات أو نسي ورلو ملك إرسال أبدا جولي ورلو ملك إرسك سنجير غوفتك كسنجير ورلو ملك كإسين دد أبدا نجير كاي براهين أي تاني تقارتين كالتاني كإسين دد أرسيسي إرسك جلجلا جرمس فدو تقوباس نكأسي بول جوالو بيتشاره ilmu hudu tiga bahasa naik tiga lewat itu gak diwajib tidak kafat ilmu minni telah ada dabo inko faltiara biar tece gal kan mardo bocah ko insyaallah albu harap ini kita baca ini agar ini تعالي تقدر كلفة أكبر بدأت كلفة أكبر بدأت أسعى كلفة قال كان قوما بات يولي وركتوتي قال كان موكا خدت شفتي في دي سينو إرسكيس يولي والله ما لين جرا إرسامارا والله بر ميتي كتدي إتجانتي بوشتو إساني بر قصة أوروما كيسا غند أوروما كيسا كان كسيتي تفينشاج أو تنجر يوكا فجولي والله أقرأت udara di sore kesati bar kota harga kita rapuan isari boy satu bahasa itu neka satu kuma Oromo bahasa jolle bosa berapa ini jolle mati sih mati jolle waktu itu kadang di kutu tuh bahasa nak kero akasi lagi dia terjadi ya gitu boy jolle waktu itu warsi sih buat kita agak sih Siti شفت إيه سكيسة نبلغ يولي والله تكندران كما أروح باسو تكفى يولي والله على النار تكنجر كنتو كنت قبضت تنقل وداس مدستيبور أتمر ما كنت بيتي يولي ورك إنه برو كفّة مرتين تغسلتنا أنا منا كنتو مرتين تغسلتي ولا شيء قطع متاسايا يورك إنه جوتشنا لي تعال شوي غنا نكوي كل فيام بده كل برجولي وقتو بكبر بادت وارسين كغر سيتنا تو بيتر ام سيد بس غوريتي इसी जोले में रिवर्स की सगले था जोले में बरोका है सगले था सारी फुट केसर दुईत गोड़ा दुनिया ना फुट केसर दुईत गोड़ा दे में जोले में बरोका सगले था सारी फुट केसर जोले रो मौजरा कर दो फुट केसर उठे मत दुईत गोड़ा जोले बिया कैसे किसर जोले बिया अलग किसी तरह मो अला थी मगर किसा आपको साइड से ये रो था अला मगर किसा बक्का गोरो आदि तुमसा aku bisa kalau nanti makan sekarang kalau boleh sedikit mesti kanan agak bisa. Sedikit. Boleh itu ada. Bahasa kalau ini bahasa aja. Ila kali sedikit saja. Ini kan
Uzi fakkaatota akka isaanii nu keessatti biqilta. Ilmaan haadha jira kottu. Mana koo maal sabbaasii jirtu mana koo jirtu bara. Oduu asirratti silaa dhiisaa. Raachuu sagalee si ta'e silee si yaaquu barbaadda jiraachuu reessu kan jettu. Raachuu reessu si godhu maal si godha raachuu. Bakka gurmaa deemaa ilaalu ijoolleen anaanis alfakiin ijoolleen Finfinnee keessa jirtan jarri Doktor Naafiyaad jarri Raachee jarri maali isiniifan bilbila asirrattan dubbataa jira kottaa gaa adeemnu Ayisuuzii irra teenye Ayisuuzii gubaa yaani maaliifi rakkina ummataa kana ibsuudhaaf baasii nu barbaachisu minni baasii nu barbaachisu Ayisuuzii irratti fe'amnee deemnee jirra haadha koo nu kan nuufne Finfinnee irraayi ilmaan Oromooti ati ilmoo kee gudeeda keessaa ba'e dhabdi nuti immoo gudeeda haadha Oromoo kan biraarraa baanusi ilmoo keeti sana sitti mul'umni tokko si jalaa qalani shantamni nu sii jirra eessarraayi isin Arsiirraayi isinoo Finfinnee irraa dhufne isinoo Jimmarraayi haati kun wallaahi al'aazim mataan si ol jedha anni koo kana galatoomaa ulfaadhaa gargaarsa immoo warri online irraan gargaaruu barbaadanii karaa tola ooltummaa Salaalee waldaa qabu jarri waldaa turaa wayii nan beekan kanaan duras waggaa kanas faannoon akkuma kana rabbashee jennaan gargaarsinnee turre jara salaaltichaa maal jijjiru jara dubbachiisaa jirra karaa waldaa sanaatiin uummannis nu qaqqabeera jedhee waan ta'eef gargaarsi karaa sanaan birrii 1,000 qabna gargaaruu dandeenya gara dhaabbata jaraatiin galla dina fahal ይገለብጥሃል ያስተምርሃል አንተ ጥንባታ መስጂድ የምትሰደም ማለት ነው ቆሻሻ ሜዋይ ደምሳ ናኖ ሰላሌ ደም ኑረቲ ያደለም ንቀብደም ያደለም ንቀብደም ዶክተር ኑረቲ ያረከናቲ አንስቲ ቆሲም በቆዳ አሪፈን ፈገኛ ገላራ ዶክተር ሜ ማልጀተ ያደ ኬሮም ብየ ከሳ ደከላሉ ቀበሙ ደከላሉ ቀቡ Mubarak, assalamu alaikum duran durse. Lammafa. La. I'm gonna do Warab sun jalan yolle mira toto benje chula ol galtani. Botumu makana, shaneeru makana, wobolu makana, jinni kana jedin. Infedwan. Biya kesa jira ade sonade tuntane. Takka arab sembe kon. Umuri ko takka gafa sin abiyin gadde biftan, gafa sin jawari gadde biftan, jalmarro gadde biftan gadde bisembe kon. Sena tura kana ambe kon. Jara chalam be kon. Wallala garu wayo mata ko ti randu badda wayo mata ko ti mo karana gati nan dubba chube kamalen sidi gade badda ye Mubarak wani amma jatte motumma fis akuma revet warana Kenya fis umma faanno dafis dawani sasan ummata fi mo qabbana isinin jirra jattu ne dagama Hello. Dilagam. Doktor, dilagam. Ummatan sinif jira jetun. Networki ketin sa. Amma dagama. Networki ketin sa. Dr. Abdi Tifufiat yo networki satis. Dubbadha keessan doktori nagama doktor. Okay. Wanni nani jiru Oromo dhaggeeffadha. Diinni hoggayyuu akkana nu godhuuf nuti waan faffacaaneef. Wanni Mubarak fide sun is a solution for everything. Akkami yoo jetteen yoo namni buqqa'ee Oromoo marti nu bakka jiran ummata kana bira dhaqee isiniif jirra yoo jee
boru kabiraa isaan akkanan godhu ilaa amma waan hin gooneef abbaan fedhe dhufe akka fedhe nutti tahaa jira. So at this time nuti ummata irratti haa xiyyeeffatu, ummata keenya ka dhume san irratti, haadha teenya obboleeyyan keenya ka du'an manguddoo isaan irratti malee siyaasaan godhina. Wanni nuti goonu ummata kanaaf isiniif jirra, humaan yaadina jaanii Oromoon martuun bakka hundatti argama. Tokkummaan keenya yeroo rakkannuutu agarsiisamu. Yeroo bal'inaa tokkummaan keenya is not a problem. Yeroo rakkoo bakka san jiraachuu qabna. Asirratti teenyee saa 24 haasoo, asirratti teenyee harka akkana godhuun faayidaa hin qabu. Lafarratti garsiisuu qabna. Ummanni kun ummata qabanii Oromiyaan 11 isaan bira jira, isin bira jirra jechuun agarsiisuu qabna obboleeyyan. Miiraani osoo hin ta'in tooftaadhaan hojjechuu qabna isinin gaa. Hiriirri yoo barbaachise qeerroon achi dhaqe sagalee isaa mana mucaalitti qalame sanatti sagalee isaa dhageessifachuu hin danda'a. Akka kutaa dhaqeen dhageessifachuu hin danda'a. Mubarak ummanni bar waraana mootummaatu ajjeese ja'anii Oromoo ajjeese ja'aniiti ajandaa nurratti fi'aa jiran yoo ruumii hunda yoo laalte bakka hunda isaanii yoo taate nutumaan argadheen intina jira hin argine doktoris hin argine malee argadhe kaanii intina jira telegiraamii jala argadhe galee jennaan nama biraa fidanii ciibsanii amaanatu amaara qalifaa jedhaa dhugaa biratti immoo. Yaa nutummaan duunee nutummaan haqni keenya badaa jira. So hojiirratti ooluu qabna Oromoo. Tokkummaa keenyaatu dawaa isaaniiti garsiisuu qabna. Oromoon Finfinnee, Oromoon Harargee, Oromoon Arsii, Oromoon bakka hunda jiru qeerroon achi dhaquu qaba. Wanni ammaati jettee kun dawaa hundaaf ta'a. Faannoofis dawaadha, mootummaafis dawaadha, waraana majaa keessa jirus dawaadha. Because you know why? Ummanni kun nama qabanin jaha galatooma. Akkasii wannati yaadnatetti kun yaada gaariidha. Tokkummaa keenya illee inja beessa, tokkummaa illee mul'isa. Ummata keenyaaf lammaffaa haamilee ta'a. Sadaffaa sababni ummanni keenya gaafa dhaqee achitti wal argu, Jimma irraa Arsiidha gaafa dhaqee achitti wal argu. Ummanni keenya baay'ee walitti gammaduu danda'a. Ummanni keenya warreen qeerraa buqqaanis itti gammaduu danda'a. Kanatti aansuun immoo ammas tokkoffaa wanti walii galamuu qabu. Yoo taraa dubbachuu dhiibses ummanni keenya maal barachuu qaba warri biyya keessaa. Bara baraan boo'ichi faayidaan qabu. Gumaa kafalachuu irrattis walii galuu qaba. Afaan bichaan dubbatannee dhiisuu hin qabnu. Gargaaruu goone dhiisuu hin qabnu. Nagama. Wayye. Yaa nagama. Yaa. Akkana aseetti naannaa sooftan mana kanatti akkana aseetti ajandaa koronaan deemtan yoo ta'e mana banadhaati raasaa. Mana kootti. Ayye. Ajandaa akkas rakkoon qabu walumaa galatti tuktukii immoo hin gubaa jiru mubee koppiliin godhaa jedhaniin. Koppiliin godhaa uummata kee. Kanaaf warri ajiratan koppiliin godhaa kanaaf yaadni kan keessa sirriidha. Bakka haadha qabeen finneetti ijoollee qabaduu deemi. Jimmarraallee wal qabatanii dhaqanu yaadni kee kun sirriidha. Yaada uummataaf ta'uudha. Galatoomaatti uffanname bira. Mubee. Wayyee. Inta duraan dursee bakka galteetti hin jira. Yaadni kee jalqabaa kaasee gaafa mana bantu kaasee dhaggeeffachaa ture yaadni kee sirriidha. Hin deemna taanaan borus deemtu iftaanis deemtan ana bira ijoolleen baay'ee waan jiraniif hin deemtu taanaan ergaan takka wal guurree deemnee waan qabnu qabannee yoo akkam gafaadha bishaan abbaa gimmaashaa yoo dhabnee dhabnu bishaan abbaa gimmaashaa muluushii dhabnee dhabnu wayimmoo shigishii dhabnee dhabnu sila kanaatiif ergaan takkaa deemnee riksii jiru fudhannee andu'aa jirus dhala keenya ilmaan keenya waan ta'eef haadhaaf abbaa keenya waan ta'eef ancaaqaa ciisaa jirus haadhaaf abbaa keenya waan ta'eef dhugaa rabbiitu riksii jiru fudhannee deemnee uummata kana ilaalla isiniin jedha. Ijoolleen na bukkee jiru isinis isin bukkee osoo jiraattan kallattii itti wal gurmeessine uummata kana bira geenya. Haala mijeessee abbaa salaaltichatti miti haala mijeessee sitti ma haala mijeessina walii dawwalla. Ayyee yaadannoo fa'aa jiru waan ta'eef ijoolleen baay'een deemuudhaaf qophiidha waan ta'eef sira kanaa deemu. Qindeessaa booddee amma yoo si naftan illee buru qophaan deema. Ayyee dubbadhu. Haara rakkoo qabani aan sa'aatii barbaay'ee lafa jira amma kana kootu naan geete sa'aatii barbaay'ee. Ummata keenya akkam jirtu nagaa keessanii akkam jirtu afeera akkam jirtu akkam multaniin ergaa afe bobbolee jira ta'u garuu jira baga jiraatanii ummata keenya sagalee ta'uu irratti uummanni tokko footoo dhuma maxxansee salaalee koo jedha hundinuu fakkeessuudhuma jechuudha maaliif sagalee hin taane uummanni naan jedha jedheeyyi ilaalaa muudii jedhe qabatan jedhama keessa bu'ii haasa'e keessa gadi bu'ii haasa'e.
guyyaa hadha sa'aatii lamatti akka Itoophiyaa haga sa'aatii shanitti marii qabna. Beekaan, wallaalaan, qeesiin, sheekiin akka nu ilaalamne. Dhageessanii hundi keessaniyyuu mana koo kanatti sa'aatii lamatti galgala eegalla marii. Mariin nu irratti mari'annu immoo waan ifaati. Ummata keenya maaltu fixaa jira? Akkamitti dhumaa jira? Maaliif bara baraan ummanni keenya qalama? Ummanni seenaan nu diinaa ijoollee keenyatu aangoorra jira jennee callimne malee ummata karaa wajjin fedhii jiraachuu iyyuu hin qabnu turre jara keenya. Walumaa galatti akka mataanu waan kaleessa darbe har'ana teenye waan kaleessa darbe waa tokko gochuu hin dandeenyu seenaadha. Waan borii garuu sirreessuu hin dandeenya naa mana waliin taane ummata keenya habaraarru ummata keenya buqqeef maal gochuu qabna? Marii keenya tokkoffaadha. Lammaffaan immoo maali haga yoomitti callimna? Warri mootummaa hoo woboonoo maaltu deemaa jira? Dhuguma dubbiin akka ummanni jedhaa jiru moo? Walumaan xiinxallee walumaan irraa dubbanna ummata keenyaaf sagalee taana waan ta'eef hundi keenya iyyuu amantaadhaan lagaantu hin daangeffamin dhiira dubartii jennee wal geenyee irratti mari'anna sa'aatii lamatti akka Itoophiyaatti waan ta'eef hundi keessanuu viidiyoo kana kooppi link sheer baariyaalii ba'uu qaba. Hundi keessan walii qoodaa galgala sa'aatii lamatti wal argaa mana kootti isiniin jaalladhaa. Ummata keenya rabba birmatu waan dandeenye inni birmanna marii bal'aa gochuu qabna. Ummanni ajjeesee boo'u barate ammas ciibseenu qalee basma ambalee irra da'u gaallaanu kana caalaa wanni kana caalu hin jiru. Please aangawoonni mootummaa calliftanii nu ilaalina. Nu isiniif jecha wanni nu hin taane hin jiru. Isinoo ummata keessaniif barattanii ummata keessaniif aangooftanii maal nurratti calliftarre? Bishaan mataa ga'e miila nanqatu. Kaleessa Wallaggaan keessatti nu qalanii morma keenyatti sibiila ka'anii fudhatanii yeroo jarri naanna'anu kumaatamaan irraa murree baachuu dadhabnee osoo hin taane Oromoon biyya diigaa biyya ijaara malee jedhe haceen. Sanaaf afaan qabannee baala gizee nuun jedhamaa jiru kanas hin dhageenye malee inumaa gizee nutti hammaate. Dhugaan sin itti himaa. Nu baala gizummaas hin barbaannu. Oromoon kaleessas ummata abbaa nagaati. Nagaa barbaada. Nagaa labsaa. Nagaan jiraachuu barbaada. Wanni inni kaleessas dhabe ajjeefamuun nurraa dhaabachuu qaba. Nagaan baanee galuu qabna. Barataan sirnaan barumsa isaa barachuu qaba. Gaaffiidhumatti xiqqoo gaafataa ture. Har'as duuti irraa nafu yoo ta'e maaliree kan harka walirra qabnuufi. Kanaaf bareechaa aangoonnis ilaalaa. Faannoo jedhamu kanammoo yoo dadhabdan itti nu dabarsaa ka jedhu irratti mari'anna waan ta'eefi hundi keessaniyyuu viidiyoo kana nama hundatti sheer godha, duwiti godha, laayikii sitti roobsaa, baariyaalii baasaa, galatoomaa ulfaadha.